كان عمي ورمت أهكل كلك أبتني إرجع بيتروس سدرا بقولنا أفر لكوفس كل لما هم كل أفري ولي وجدين دبسنا مكابوف تا يسوع كريستوس إنن دبسا كنا جلس كريستوسي نمما فونيتين إرجع لبته إسنس مو أكسوما يادود أني أكنا ملولاف مياهيد أتيتي تا نمني نمما فونيتين لبتو cubbutti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessan hafu. Wanti warra saba waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaanii yeroon isin dabarsitanii hin ga'a. Bara sanatti gadhiisiitti hawwa keessan raawwachuutti machiitti garmalee nyaachuutti garmalee dhuguutti waaqayyoon tolfamanii fi sagaduu keessattis karaa baay'ee seera waaqayyoo darbuutti jiraachaa turtan jedha. Innani barbaade lakkoofsa tokkorraati irra deebi'een isin dubbisaa Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphate jedha. Isinis immoo akkasuma yaaduudhaanii akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbuutti of kennuu dhiiseera jedha. Akkuma kana immoo Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irra jirus nan dubbisa. Ijoo dubbii keenya har'a walii wajjin ilaalluudha bakka ta'ee fi Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irra jirus nan dubbisa walumaa wajjin dubbisan. Akkana jedha 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Abdii qabdanitti gammadaa rakkina obsaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Waan sadii dubbata. Inna sila sini dubbise Phexros duraa boqonnaa 4:12 irraa Kiristoos jedhee jalqaba. Kiristoosii lafarra yeroo turetti fooniin dhiphateera. Yoo inni immoo qorameera rakkina argeera. Addoo kanatti immoo maal jedha Phaawulos yeroo dubbatu gara warra Roomee kanatti yeroo dubbatu maal jedha? Abdii qabdanitti gammadaa eega jedhee booddee ittaanee rakkina obsaa jedhamu. Waa sadii jira. Abdiitti gammaduu rakkina obsuudhaa fi waaqayyoon kadhachuutti cimuusa jedhudha. Achi keessa ani nan barbaade isa lammaffaa isa Phexros duraarra jiruudhaan waan wal fakkaatu rakkina obsaa isa jedhudha. Kanaaf galgala kana amma waaqayyo na gargaare amma waaqayyo na ibsee hamma hafuura qulqulluun keessa koo kaa'ee rakkina yookiin gidiraa keessatti jabaatanii dhaabbachuu isa jedhu irratti dubbadha. Kanaafin silaa tarii maal namichi kun bara nagaa keessa waa'ee rakkina haasa'amoo rakkinnoon jiru gidiraanoon jiru qormaatoon jiru nama jechisiisuu danda'a. Haa ta'u malee garuu sagalee waaqayyoo nama akkasa jedhu malee sagalee waaqayyoo maal jedha? Barramma jirru immoo maal fakkaata? Kanaaf kiristaanni immoo akka kiristaanaatti Kiristoos Yesuus eega rakkina ofii isaatii dhiphateeti amma immoo nuyi iddoo kanatti rakkina yookiin gidiraaleen dhiphina obsaa yeroo jedhee Phaawulos warra Roomee gorsu tarii rakkinni bifa kamiin isa ta'u dhiphinni bifa kamiin isa ta'u qoromsi bifa kamiin isa ta'u jiraachuu malaa isa jedhuun amana. Sagalee waaqayyoo irraas immoo karaa adda addaatiin yeroo ilaallu waanta na deeggaru waan baay'een argadha. Kanaaf keessa koo kan guute galgala kana rakkina yookiin gidira yookiin qormaata keessatti jabaachuun dhaabbachuu. Isa jedhuuni dubbadhaa rakkina yookiin gidiraa yookiin qormaata keessatti cimanii jabaatanii dhaabbachuu yookiin immoo jabaachuu isa jedhu irratti dubbadhaa. Tarii akkuma sila isiniin jedhe waa'een qormaataa waa'een gidiraa yookiin immoo waa'een rakkinaa baran dubbatamne nutti fakkaatu malee kitaaba qulqulluu keenya gaafa qorannee ilaallu matsaafa qulqulluu irraa jechuudha waa'ee kiristinnaa waa'ee duuka bu'uu waa'ee moo'ichaa waa'ee jireenya bara baraa akkuma dubbatu gooftaa wajjin yeroo jiraannu keessatti waa'ee qormaataa waa'ee gidiraatii fi waa'ee waraansa adda addaa kitaaba qulqulluun bal'iseetu kaa'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yennuma kallattii dhaannee Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irraa dhaannee ilaallee Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irraa akkana jedheetu dubbata Phaawulos.
Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Matsaafa qulqulluutu akkana jedha. Kiristoositti amanuun jira, Kiristoosiin tajaajiluun jira, Kiristoositti hirkachuun jira, Kiristoosiin abdachuun jira, Kiristoosiin mootummaa waaqarraa abdii bara baraa qabna, maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma kana kan matsaafa qulqulluun otuu hin dhossin, otuu waan tokko nambisin sirriitti dubbate keessaa tokko immoo maa'inni isa qabbaneen dubbiftee Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa Kiristoositti amanuu keessan duwwaa otuu hin ta'inidha. Kana duwwaatu hin ta'in wanta yeroo hundaa isin mudachuu danda'u, isinirraa deemuu hin dandeenye, isin argatu tokko jedheetu nutti hima. Innis maa'inni isaaf dhiphachuu danda'uun immoo isiniif kennameera. Kana duwwaa miti bakka baay'eetti hin laalle matsaafa qulqulluu irraa bakka baay'eetti argina. Kiristoos mataan isaayyuu immoo afaanuma isaatiin wangeela Yohaannis irratti booddee isin ilaallaa 16:33 irratti biyya lafaa keessa yeroo jirtanii gidiraan isin mudachuu danda'edha. Qoramsi isin argachuu danda'edha. Bifa adda addaatiin qoramuusi gidirfamuusi waan adda addaa keessa isin lixuu dandeessu jedheetu dubbata. Kan namatti tolu taanee garuu jabaadhaan garuu biyya lafaa moo'eeraa jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Duwwaan mootuun ta'ini Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irraa argachuu dandeessu. Kan na duukaa bu'uu barbaadu fannoo isaa baadhatu ofaa ganu jedheetu sagalee Waaqayyoo dubbata. Yeroo baay'ee wantoota akkasii kana badaan lallabamanii badaan dubbataman anaam garuu maal akka ta'e hin beeku malee galgala kana gaa akkan isiniin jedhe yaadeeraa, kadheeraa, baaseeraa, buuseeraa, dubbiseeraa kanatu keessa kootu cimne. Tarii nama gidiraan maa'inni jedhee waa'een gidiraan galleef kan kanuma duwwaadha moo anarratti xiyyeeffate moo warra kaan dhiise moo jedhee nama rakkatutu jira ta'ee ani hin beeku. Waaqayyo garuu beeka. Sagalee isaa ofumaan fidu Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu maal isa ta'u kiristiyaanaa fi waa'een gidiraasii akkuma isa kaanii kiristiyaanni beekuu qaba. Maaliif yoo jettanii biyyi lafaa biyya gidiraadhaan guutteedha. Tarii nuyi ardii Afrikaa irra jiraanna. Isin ardii Awurooppaa irra jiraattu. Warri keessan Eeshiyaa jiraattu. Warri keessan hin beeku Ameerikaa jiraachuu dandeessu. Ardii adda addaa irra jiraachuu dandeenya. Biyyi lafaa garuu biyya lafaati. Pilaaneetiin kun pilaaneetiinuma tokkodha. Namaaf kan kennamtu, ilmi namaa kan keessa jiraatu, bishaan kan qabdu, qilleensa kan qabdu, namaaf kan mijatteedha. Haa ta'u malee biyya lafaa jennee kan nu isee waamnu guutummaan see kuni eessas jiraadhaa eessasii gidiraadhaan akka guute sagalee Waaqayyoon dubbata. Nama tokko akkana jedheetu barreesse otuun dubbisuun arge maal jedha beektu akka jedhe seera uumamaa boqonnaa 3 kaasee jedha hamma mul'ata boqonnaa 20 irraa kan hafe seera uumamaa boqonnaa 1-2 dhaqee immoo mul'ata boqonnaa 20 ka'ee 21 ka'ee 22 irraa kan hafe seenaan matsaafa qulqulluu keessa gaafa ilaaltanii rakkinaaf gidiraan biyya lafaa keessatti hinuma jiraata. Maaliif seera uumamaa boqonnaa 1-2 irratti kufaatiin hin turre, cobboon hin turre, gidiraan hin turre, rakkinni hin turre, dhukkubni hin turre, beelli hin turre, ari'atamni hin turre, ilmi namaa Waaqayyo walii wajjin haasa'a ture, nagaa qaba ture, hojii salphaa hojjeta ture, jannata Eden keessa kunuunsa ture, isa obaasa ture, achirraa qottee nyaata ture. Garuu gaafa boqonnaa 3 dhuftanii namaaf Waaqayyoon gidduutti amma har'aattillee rakkina kan uume cubbuu wanta jedhamu kufaatii ilma namaatu karaa Addaamiif Hewaan namarra ga'e. Yeruma battaluma sanaa ka'ee gidiraan achuma Eden gannat keessatti jalqabe. Addaamiif Hewaan afaan isaanii walii galuu dide. Inni isee natti tolte nan jaalladhe jedhe deebi'ee dubartittii ati naa laatte jechuutti ka'e jechan taanee waamuutti ka'e. Biyyi lafaa hin abaaramte, qoraattii biqilchuutti kaate, dhukkubin dhufe, hammeenyin dhufe, walajjechaan ijoollee Aabeelii fi ijoolleen Addaamii fi ijoollee Hewaan booddee boqonnaa 4 gaafa dhaqxanii lamaan isaanii walajjeesuutti ka'anii biyya lafaa namni immoo numa baay'ate akkuma baay'ate nama gidiraan itti caale deemtanii amma Kiristoos Yesuus dhufee Maariyaam durbarraa dhalatee Waaqayyo baruma sanayyuu nun ganne bakka ta'ee fi akkuma jedhe akkuma seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti dubbatametti Isaayyaas waaqeetti dubbatametti yeroon isaa yeroo ga'utti Kiristoos dhufee gidiraa keenya baatee nuuf ofitti araarsa. Haa ta'u malee cubbuun biyya lafaarraa gidiraan immoo akka itti dubbata. Hamma eessaatti hamma mul'ata boqonnaa 20tti. Mul'ata boqonnaa 21 gaafa geessanii kunoo waaqni haaraaniif lafti haaraan waaqarraatu gadi bu'anii argee jedha iddoo sanatti.
maal jechuudha lafa dhukkubin jirree lafa gaddin jirree lafa cubbuun hin jirree dhumarratti immoo deebi'ee akka ta'u dubbata giddu lamaan kana keessatti kiristaanoti kan isaan yeroo baay'ee dagatanii kiristaanoti yeroo baay'ee kan isaan dhimma ittiin qabaanne karaa biraa duwwaa dubbatanii kana irraanfatu biyyi lafaa gidiraadha seera uumamaa boqonnaa tokkoof lama mul'ata 21-22 irraa kana yeroo gidiraati jedhee dubbata baay'ee jecha cimaadha baay'ee na dhibbanis jechi kun dadhibuurrayyuu bahee jecha dhugaadha kanaan kakkee dubbii koo naa cimsa jedheen galgala kana dubbachuu barbaade egaan yeroo gidiraa qorumsa yookiin immoo dhiphina jennee ilaallu maal jechuudha maa inni hiika isaarraa inni kaannetti tole gidiraa jechuun karaa gara biraadhaan kan nama dhiphisu nagaa namaa kan booressu abdii kan nama kutachiisuuf yaalu miira namaa kan miidhu kan nama qoru jechuudha kan nama dhukkubsu jechuudha wantoota akkasii wantooti nama dhiphisan wantooti abdii nama kutachiisuuf ka'an wantooti nagaa namaa booressan wantooti nagaa nama dhowwan wantooti miira namaa miidhan wantooti nama qoran adeemsa nama dhowwanii gidiraan karaa kamiin iyyuu ta'u waldaa kiristaanaa see durii keessatti maxaafa qulqulluu gaafa dubbifnee ilaallu gidiraan inni Kiristoos Yesuusii isatti amanuu duwwaa utuu hin ta'in isaa wajjin gidiraa hirmaachuu qabdu jedhan baay'een irratti raawwateera kan akka Kiristoosiif jedhanii reebamuu Kiristoosiif jedhanii arrabsamuu Kiristoosiif jedhanii tuffatamuu Kiristoosiif jedhanii namaa gaditti ilaalamuu gubachuu bineensaaf dabarsanii kennamuu bittaa warra Roomirraa immoo hacuuccaa fi waan adda addaa namarraan ga'uun baay'ee raawwataa ture Kiristoosiif jedhanii gidiraa gurguddaadha maxaafa qulqulluu waa'ee kanaas hin dubbata biyyuma keenya keessatti illee bara dargii keessatti amma tokko caafii isaa argine baay'ee dargaggoo ta'anii waggaa 37 akka keessaan kanan gooftaattaman 37 ta'e nan yaadadhaa bara sana keessa hojii mootummaa hojjenna turre reef hojii mootummaatti qacaramee hojjenna turre eebbifamnee baane gurbaan tokko amma gimbii jiraata barsiisaa keemistiriiti nama biyya Goojjan hin amane tokko immoo nama biyya Arsiiti herrega barsiisaa hin amane baay'ennee jiraanna turre amananii ka'anii yeroo ganna manni barumsaa cufamu galanii yeroo addeebi'an hin dhiisan maali maal taatanii jennaanitu luqqisa anamma dubbise kana nutti benne tokko maali jennaani Kiristoositti amanuu duwwaa miti Kiristoositti amanuu kuni gidiraas immoo hirmaachuu qaba jedhaa ana amantii sana malee gidiraa sana hin danda'u kanaaf hin dhiisee dhugaa ta'uu danda'a soba ta'uu danda'a ittiin miliquu ta'uu danda'a hin beeknu hamma irraatti gooftaatti hin deebine inni gimbii jiru keemistirii barsiisaa ammayyuu akkuma sanatti jira abbaa ijoollee ta'e mucaa sargee inni sun Saawuz Afrikaa jira sooshaal miidiyaatti wal agarra malee maal akka ta'e hin beeknu gidiraa hin barbaadu Kiristoosii nan barbaada Kiristinnaa nan barbaada jireenya bara baraa nan barbaada qoramuu hin barbaadu tuffatamuu hin barbaadu arrabsamuu hin barbaadu isaaf jedhee mataan koo qalafa ilaaluu hin barbaadu kanaafuu kanan murteeffadhe ani hin danda'u kan isin dhibu keessaa immoo akka sagalee Waaqayyoo irrattis bakka baay'eetti barreeffamee jiru keessaa bara kamiin iyyuu taanaan qoramsi gidiraan wanta adda addaa kiristaana biraa tasuma hin hafu dhabamsiisuu wanta nu hin dandeenye keessaa tokko isa kana tarii nuu Awurooppaa jirraa nun ilaallatu yoo jettanii akkaataatti isin ilaallatu isinitti argisiisa biyya hiyyeessaa biyya sooressaa hin jiru biyya oggaanii biyya ganaa guddataa jiranii biyya guddataniidhaa hin jiru Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf nu dhuguma murteeffanneerra taanaan Kiristoos duukaa hin buuna taanaan waamicha nu waameen mootummaa Waaqayyoo abdannee hin jiraanna taanaan qoromsi yeroo kan biyyuu hin jiraanne. Akka bara durii sana akka yeroo durii sana har'a Kiristoosiif arrabsamuun Kiristoosiif jibbamuun Kiristoosii waan adda addaa ta'uun hadhibu malee bifa adda addaatiin biyya kamiin keessatti iyyuu qoromsiif gidiraanii fi dhiphinna adda addaa inuma nu marsee jiraata. Fakkeenyaa fi biyyoota guddatan keessatti yoo fudhattan qophaa ta'uun depression inni jennu dibbirtii inni jedhamu drug addictii ta'anii suusii adda addaatiin qabamuun gaa'illi hiikamuun wantoota baay'ee dhibee adda addaan beekamanii karaa ijoollee dhufuu danda'a karaa dhamanaa dhufuu danda'a karaa siyaasaa dhufuu danda'a karaa ikoonoomii dhufuu danda'a karaa adda addaatiin dhufuu danda'a
miira keenya wanti miidhan abdii kan nu kutachiisan maala nu mucaa waaqayyooti Kiristoos wajjin otuun jiru akkamitti kun narra ga'a otuun tsoomu otuu kadhadhu otuun isaaf adda bahee jiru otuun qullaa'ee jiru isa otuun ilaalee jiru hundaa danda'atee jiru akkamitti narra ga'a wanti jennu wanti baay'een biyya keessa jiraatan keessa jira gara biyya keenyaa dhuftan immoo bifa adda addaatiin jira hojii dhabiinsi beelli waraanni wantooti adda addaa nuyi caqasnee fixuu hin dandeenye meeqaan meeqa nama boosisan miira namaa miidhan nama gaddisiisan nama aachisan wanta uffate meeqaan meeqa jira. Kanaafiyyuu karaa adda addaatiin haa ta'u malee gidiraan biyya jiraannu amma jiraannu keessa jira biyya isin jiraattan keessa jira. Fatanooti kun hundumtuu gaa bifa adda addaatiin waldaa kiristaanaa keessa dhaqeen calaqqisa. Yoo hin jireenya kiristaanaa nu qabnu irratti dhaqeen calaqqisa. Kunoo maal eeyurrayyuu ga'uu hin danda'aaree warra waaqammeenna bira ga'uu osoo hin danda'aaree yoo jettan eeyyee ga'uu hin danda'a. Nurras ga'uu hin danda'a. Gooftaan Yesuus Kiristoosi Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti waa'ee duukaa buutota isaa kadhate. Yeroo kadhatutti akkana jedhee kadhate. Biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf isin kadhadhu. Biyyuma lafaa jiran kana keessatti akka isaan eedduuf jedhe. Akka jechuun maal jechuudha? Nuyi kiristaana bakka taanee fi wanti adda addaa nu bira hin ga'u jechuun hin danda'amu. Hin danda'amu biyya lafaa keessaa bakka ta'e. Wanti nu hin eenne keessumaayyuu waan nurratti cimu nutti fakkaata. Fakkeenya natti buuse gaa. Si'a tokkotu kiristaana tokkoof wangeela dhugaa ba'an. Gaafa dhugaa ba'anii waan baay'ee itti himan. Dhukkubarraa isin fayyitaa, suusii sirraa kutaa, jireenya kee isin jijjiiraa, waaqayyoo lubbuu namaa miti foon namaayyuu hin jijjiiraa jedhanii itti himan. Himamsi isaanii kun xuruu ta'ee isarraa immoo wanta eegamu itti hima. Hin amane gaafa amanu sangaa tokkittii qabaa sangaa tokkittii inni qabu jalaa qaayattee duuti. Inni isaan irratti himanii fi inni argaa jiroo adda addaati. Isa kam jireenya koo jijjiire jireenya koo booddeetti deebisaa jira. Tokkitti han qabu lama godhan naanoo harkaayyuu see fudhate jedheetu gara booddeetti deebi'e. Kiristaanaanii jedhu namooti maanni akka gufuun burkutuu boolli didibbee karaan dugdadaan qosiifa ta'usa jedhan miti. Akkana miti kiristaanaan. Namooti baay'een akkasii fudhatu. Suusii sirraa kutaa kottu. Dhukkubarraa fayyitaa kottu. Waa biraatti himanii, waa'ee jireenya bara baraatti himanii. Kiristoosiif dhiphachuutti himanii, qoramuu akka danda'anitti himanii. Kottu karaa saaba diriiraadhuma aspaaltiidhuma biyya keessanii fakkeessu. Isa gorogophoon qaba. Rakkoon hin jiru. Suusiin hoosirraa jira. Dhugaatii hoon dhaabdu. Dhukkuboo dhukkubsatu. Jireenyi kee hoon jijjiiramu. Kanaaf hoore kan ammoo yoo jibbare. Satas jedhee dhufee ilaala. Yaaliidhaaf dhufu malee jireenyaaf hin dhufu. Galeef hin dhufu. Gaafa dhufu bitatti gala inni jedhe ta'uu dhiisuu danda'a. Isinni yaadee dhufe sana dhiiseetu faal'aansaa ta'a. Kanaan booddee kiristinnaa keessanis argina jechuutti ta'a. Kiristinnaan paakeejii isaa guutuu wajjin kan namaaf kennamu. Jireenya bara baraa qabaa eeyyee maqaan isaa bara baraan eebbifamu haleluuyaa. Abdii qabnaa abdii qabna. Phaawulos abdiitti gammadaa kanaaf jedhe isin Roomee irraa sana isin dubbise 12 abdiitti gammadaa kan jedhe kanaaf. Abdii qabnaa abdii qabna. Kiristoos hin fayyisaa hin fayyisa. Hin jiraachisaa hin jiraachisa. Nama jijjiiraa hin jijjiira. Humna qabaa qaba. Dandeettii qabaa qaba. Garuu maal akkuma nama kamii immoo gidiraan nu mudata eeyyee nu mudata. Kanaaf hooree waa'ee gidiraa waan dubbate qabaa eeyyee qaba. Maal gochuu qabnus nutti beera. Maaliif akka dhufus nutti beera. Kana tokko tokkoon itti deemnee ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf iyyuu gidiraan adda addaa kun egaa bifa adda addaatiin waldaa kiristaanaa keessatti calaqqisa. Keessumaa bara amma jiraannu keessatti immoo baay'ee akka wangeelli kun bareechamee keessaa luqqifamee dubbatama bakka ta'ee fi namni kiristaana ta'e dhukkubuu hin qabu. Namni kiristaana ta'e hiyyoomuu hin qabu. Namni kiristaana ta'e jireenya isaa gadi bu'uu hin qabu. Faras kilaasii jiraachuu qaba. Namni kiristaana ta'e dhabuu hin qabu. Sooramuu qaba. Jedhanii warri barsiisanis waan jiranii. Kiristinnaa gartokkeessaa malee kiristinnaa gatiin nama baachisu waan dhossaniif namooti baay'een kunumtiyyuu gidiraatti ta'e gidiraa adda addaa keessa galanii jiru. Barsiisuun akkasiyyuu gidiraa ta'e jechuudha. Isee waldaa kiristaanaa durii keessa olaaltanii yoo nama dhukkubseyyuu reebamuun, yoo nama rakkiseyyuu hidhamuun, yoo nama jibbisiiseyyuu tuuffatamuun, yoo namatti ulfaateyyuu makaraan isaa yoo cimellu
cimayyuu kan qolee of ol qabee nama deemsu. Maaliif Kiristoosii jedhee wanta jedhu qofa akka ta'e. Kiristoosiif jedhee bar tokko magaalaa xinnoo keessa jiraannu keessatti obboleessi tokko diidaa dhufee nu barsiisuu dhufee hidhame bara dargiiti. Gaafa hidhamu warri hafan akkaman akka hidhamu hafe jechuu barbaadan. Warri poolisii kun immoo nama siin baatee gaafattu sii qabnee ni jedhan. Hidhamuu barbaadu bakka ta'e ijoollee waa fudhatanii madaqaniitu abaluun gaafachuu dhufeen koottuulit. Aha gammaduuti. Inni gara biraan isin koottuulit. Koottuulit. Akkas booddee obboleessi akkana jedhe. Maa gowwaa taatu sin. Hundi keessan hidhamee gaafa dhumu immoo eeyotu galaasinii geessa warri kaaroo dhimma sin ittiin qabanii. Ofiin gidiraa ofitti fidduu waaqayyoo gidiraa sana sakaa'e karaa ittiin ba'an qopheessa. Maa inni sin. Maal jechuuf hin kana fidee hidhamuullee akka gootummaatti ilaalama Kiristoosiif yeroo ta'u. Gidiraan isaa cimuyyuu malee haa ulfaatuyyuu malee gidiraa bu'a qabeessa qolee namaa ol jedhee nama deemsisu kan mataa gan nama hin buusneedha. Maaliif waaqessi. Kiristoos dhugaadhaa soba. Waaqayyo jiraa hin jiru. Hojiin nama godhee lakkii waaqan nama godhee. Sobdanii akka jettu lakkii hin sobne. Kana gootu isin dhibaawota lakkii nu dhibaawota miti. Jechuudhaan ka'e bakka ta'eef sababiin isaa inni bara durii baay'ee cimaadha. Yoo cimaa yoo ta'u malee keessa namaatti ulfina qaba. Inni amma bara ammaa jirru kun Kiristoosiif jennee ari'amuu, Kiristoosiif jennee tuffatamuu, Kiristoosiif jennee jibbamuun bifa akkasiitiin hin jiraatin malee waldaa kiristaanaa wanti boosisaa jiru. Akka saroo sana hidhamanii qolee qabatanii deeman utuu hin ta'in kiristaanummaan mataa akka gadi buusan kan nama gochaa jiru. Ormoota gidduutti hin cabne hin qaanofne nama kan jechisiisaa jiru. Maal wayya laata waaqayyo soo cal jedhee dhiisee kan nama jechisiisu bifa adda addaatiin waldaa kiristaanaa keessatti mul'ata. Ammayyuu nama hubadhaa obboloota. Inni durii ulfina qaba. Nama dhukkubsaa eeyyee. Cimaadhaa eeyyee ulfina qaba. Maaliif sababi isaa waa tokkoof tokko. Hin dhiiftamoon dhiiftu. Waaqessuun dhiiftamoon dhiiftu. Lallabuun dhiiftamoon dhiiftu. Faarfachuun dhiiftamoon dhiiftu. Dhugaa ba'uun dhiiftamoon dhiiftu. Hin dhiisu. Yoon du'e lafa naqu beekaa. Inni amma gidiraa waldaa kiristaanaa raasaa jiru garuu bifa kana miti. Haa ta'u malee bifa kana ta'in malee isa durii caalaa waldaa kiristaanaa raasaa jiru. Maal nu dhiiftee maal cal jettee kan nama ibsu jiru. Maarqos boqonnaa 4:38 irratti gooftaa Yesuus Kiristootu ciisee jiruutu galaanarra tuu deemanii duuka buutoti qilleensi hin eegamne bubbee cimaan itti dhufe balaatti itti dhufe gaafatti dhufe maali yeroo nuyi bannu cal jettee nu ilaaltaa ittiin jedhan baramma jirru kana keessa isinitti beera waldaa see jalqabaa keessa gidiraan jiru hin jiraatin malee baay'ee cal jettee nu ilaaltaa wantoota nama jechisiisan akka bubbee sanaa abdii waan nama kutachiisan. Kanaaf egaa inni bara kanaa immoo isa duriirraayyuu adda. Isa duriirraa adda kan isa godhee nama dhukkubsaa eeyyee. Isa irratti aansee nama saalfachiisa. Waldaa kiristaanaa arrabsiisa. Mataa ol qabatanii deemutu ta'in gad jedhanii akka deeman godha. Tajaajilaa ta'uu nama jibbisiisa. Kiristinnaa jedhamanii itti waamuudhaaf nama rakkisa. Garuu waa tokkoon isinitti hima. Bara ammaa kana keessas gidiraa kamiin iyyuu ta'u jabaatanii mudhii hidhatanii warri dhaabbatan jiru warri akkasii immoo hinuma keessa darbu waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaaf egaa gidiraan bara ammaa kun maal fakkaata mee bifa isaa ilaala. Inni amma jiru inni nu cimnee keessatti dhaabbachuu qabnu maal fakkaata? Maal fakkaata? Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Isa duriirra cimaadha, isa duriirra hamaadha, isa duriirra dhiphisaadha inni amma. Maal fa'i gidiraan bifa ammaa kana? Tokkoffaatti barumsa dogoggoraa garmalee sagalee waaqayyoo dibatee dhugaa fakkaatee nama dhiphisaa jiru. Barumsa dogoggoraa dhugaa fakkaatee soba of keessaa qabatee sagalee waaqayyootiin amantoota baay'ee waldaa kiristaanaa baay'ee jirra warra jedhan eegaa jirra warra jedhan illee hamma keessan xeeraasutti raasaa jiru.
barsiisota sobaa duris jiru barsoota sobaa har'as jiru innammaa kun garuumaa inni akka waan sirrii ta'e ija jabinaan wantoota waldaa kiristaanaa raasawwan baay'ee jiru tokko tokko isaa sila tuquu yaade namoota amma waldaa kiristaanaa biyya Finfinnee magaalaa Finfinnee keessaa lafi isaan itti baay'atan dargaggooti baay'een kan itti hawwatamaa jiran namooti baay'ee waldaa keessa jiran dhiisanii maala sakaraan dura yuunan gowwoome bookoo waggaa hammanaa akka jechuu fakkaachuutti kan isaan deemaa jiran bakka akkasiiti. Hin sooromta. Badhaadhina argatta. Dhukkubii sin qabu. Dhukkuba situ Xuqurumbassaatti erga malee Xuqurumbassaatti dhukkubi sin ergu. Ati Kiristoos irraa dhalatte bakka ta'ee fi ilmaan namaa miti ati hafuura ati waaqa dandeettis keessa jiruun beektu malee keessumaa lallabaan tokko kana jedhee laba ani dubbiin kiristinnaan gaafa naa gale gaafa gaamiin naa galedha gaafa an hafuura ta'uu koo bareen naa galee gaafa an waaqa ta'uu koo bareen naa galee hari biyya keessatti wanti kuni isin dhibuu dhiisuu danda'a nu bira reef gaa bakka ta'ee fi waldaa kiristaanaa kan raasu kan roomisiisu sagalee waaqayyoon dhugaan akka itti lallaban kan nama dhowwisiisu aynatiinsaa kan gargar baasuu nama dhowwu waldaa kiristaanaa kan jeeqaa jiru. Lammaffaa irratti kan nama salphisaa kan ta'an maalin jedhaa kufaatii namarra gahaa jiran mooraaliidhaan jechuudha. Naamusaan kufaatii namarra gahaa jiran tajaajiltootarra gahaa jiran amantootarra gahaa jiran kan nama saalfachiisu kan nama qaanessu ormoota biratti illee wanta hin taane kan mul'atu ejja ija jabinaa hanna ija jabinaa waliin dha'u ija jabinaa soba ija jabinaa sagalee waaqayyoo kana golgaa godhachuudhaan wantoota godhamu daldala mana waaqayyoo keessaa waan akkasii dubbachuu nama baay'ee cimaadha. Isin warra dhugaa qabdantu jibbamu. Isin warra dhugaa qabdantu soboo fakkaata. Isintu booddettafoo fakkaata. Wanti kun akkamitti akka an akkasitti naagan gidiraa ari'annaa reebamuu jibbamuu garas ta'u garas waldaa kiristaanaa jeeqaa jira. Miira nama baay'ee tuqaa jira. Gaddisiisaa jira. Maal nu wayyaa garatti gorru wal dhaalle lafa dhabne namoota jedhan baay'ee jira. Kam dhageenya kam dhiibna warri jedhan warra dhaga'uu barbaadeef gidiraan qaran dhabamu bakka ta'eef boorisitti ufa bakka ta'eef itti caalaa deema bakka ta'eef sagalee waaqayyoo qoritti waaqayyoo garanni guddaan ta'u. Inni habaqiidhaaf galabaa yerootti gargar baasuu amma ga'utti warra amma jiran gidiraa kana keessatti akkamittiin akka cimanii dhaabbatan sagalee waaqayyoo cimsee barsiisa. Kanarraa kan ka'e wangeelli lallabamee warra badan gara deebisuurraa warra jiran iyyuu gara tamsaasuutii fi gara bita dhowwuutti adeemsaa jira gidiraa amma jiran. Sadaffaa bifi gidiraa waldaa kiristaanaa amma jiru keessa mul'atu maanni jettanii jaalalli laafee walamachuunii fi gargar qoqqoodamuunii bakka fudhatee jira. Kiristaanoti kan isaan ittiin beekaman jaalalaan maaliif Kiristoos nu jaallateera. Jaalala bara baraatiin nu jaallate. Abboommiin nu kenne immoo akkuma isin jaalladhe wal jaalladhaa nuun jedhe. Nama akka mataa keessanitti jaalladhaa nama jedhe. Amma jaalalli mataansaa daangaa godhateera. Kan nu jaallatan jaallannaa, kan nutti aanan jaallannaa, kan gara keenyaa ta'e jaallannaa, isa kaan immoo akka diinaatti ilaala. Waldaa kiristaanaa keessatti ni jira. Waan tokkoon dhugaa isinii ba'a. Obbolootatu dhufanii taa'anii mana kanatti naasa'u turan. Tajaajiltoota. Waaqayyos cal jedhee jedhan. Waaqayyos cal jedhe yoo inni immoo dhaga'uu didee jedhan. Waaqayyo baraabbaroota gidduutti cal jedhee hin beeku. Haleluuyaa. Waaqayyo gurri isaan dhagaa. Iji isaan ilaala. Garaan isaa banamee jira. Baraabbaroota keessa cal jedhee hin beeku. Maaliif akka jettanii hin jedheeniin? Jennaan yaada tokko kaasan mata duree kadhannaa adda addaa kaasan mee waa tokkoon isin gaafadhaan jedheen Waaqayyo ilma namaa hundumaan jaallata moo hin jaallatu naan hin jaallata naan jedhan
Garuu gaamee waldaa kiristaanaa keessatti ilaalaa kadhannaan keenya madaalli isaa maal fakkaata? Ani garuma kan kootitti harkisee kadhadha. Iseeni garuma kan seetitti harkisee kadhadha. Inni suni garuma kan saatitti harkisee kadhadha. Inni suni garuma kan saatitti harkisee kadhadha. Maqaan isaas oomaaf kadhata. Haree garuu nama namummaa isaatiin fudhatee Waaqayyo hin jaallata jedheetu hin ta'in haree gara isaatti harkisee kadhata bakka ta'ee fi Waaqayyo immoo hin rakkata. Hin dhaga'u isa jettan hin dhaga'a. Maal jedha garuu Waaqayyo? Waaqa akka inni jedhu isa kamiin hin dhaga'a na hunduman jaalladha jedha. Waaqayyo kana malee gurrisaa takka banamuu dhiisee hin beeku jedheen calli jedhanii dhalaan obbolootsu. Dubbichi dhugaa. Waaqayyo garanni guddaan ta'u. Har'a waldaa kiristaanaa keessa irbaata gooftaa wajjin fudhachaa, wajjiniin faarfachaa, wajjiniin waldaa bulchaa, wajjiniin jiraachaa, mana tokko qabna jechaa, abdii tokko qabna jechaa, waldaa kiristaanaa see waaqarraatti nuyi tokko jechaa, jaalalli namaa gar malee shikiraa, maqaa wal baasaa, dhoqqee walitti dibaa, wal hamachaa, wal murmuraa, siraata waldaan mul'aqanii geggeessu. Kun baay'ee girraa dhiphisaa. Girraa dhiphisaa galaana waldaa kiristaanaa akka godhee boqonnaa dhawu keessaa bara kana kan mul'achaa jiru keessaa tokkodha. Afuraffaa irratti namooti fakkeessuudhaan yeroo itti deddeebi'uudhaan baay'ee beekamanidha. Fakkeessuudhaan oguma fakkeessuu waan dibaman fakkaatan. Fakkeessanii jiraachuu. Hipokirasii. Fakkeessanii jiraachuu. Fakkeessanii deddeebi'uudhaan yeroo isaan itti guutamanidha. Kanarraa kan ka'e immoo fakkeessanii jiraatanii ija jabina guddaa warra qaban. Sodaan Waaqayyoo kan keessaa dhabame. Jireenya wal makaa akka jiraatan cubbuun dhokataan dagaagee mul'atee waltajjii irratti kan ol ba'e. Bara rakkisaa akkasii keessa jira. Bara rakkisaa akkasii keessa jira. Wal qooduun wal kukkutuun kun immoo Oromootatti caala kan isin. Oromootatti caala maaliif akka ta'e hin beeku. Biyya keessa jiraattan keessa ta'uu danda'a. Gara warra dhiyaa kun nutti warri gara Ameerikaa kun hiriyoota baay'ee achi qabna. Waldaa nama meeqaa hoogganta? Nama 30. Isaan iyyuu immoo maal abaluu immoo irraa kututanii sokkanii maal inni kun akka jennu malee ta'uu ni jedhani. Nama 30 taatanii immoo bakka lamatti cittu. Bakka sadiitu citanii jiru. Naannoo DC kaleessa moo deeganutti gara waldaa Oromoo 8 moo 9 jiran. Nama meeqaree? Baay'ee girraa sitti fakkaatu. Baay'ee amma akka salphate ilaala. Kun nama yaaduuf nama dhiphisaa. Garaa namaa gubaa. Nama gaddisiisaa. Nama boossisaa. Waan godhan nama dhowwaa. Otuu humna qabnu, otuu ayyaana qabnu, otuu dandeettii qabnu, otuu namoota dibaman qabnu, hojii gurguddaa hojjechuu dandeenyu, warra joon ja'anii waggaa 100 dura Waaqayyoon beekanii har'a Waaqoon jiru jedhanii ijoolleen isaanii joon ja'an mana Waaqayyootti Kiristoosin hojjeta jennee otuu itti himuu dandeenyu. Girraa akkasiitiin kan raafamaa jirru meeqaan keenyatu jira. Bu'aa barbaacha jechuun jahaffaadha. Bu'aa barbaacha jecha karaan taane irra adeemanii bu'aa hin taane saammachuu nama gowwoomsuudhaan waan adda addaatiin maqaa isaa dhaheen fixu. Ani akka waliigalaatti girraan bara ammaa jiru kuni kana fakkaata jedhee waan darbe malee kana duwwaa miti. Kana duwwaa miti. Bifi girraa waldaa kiristaanaa bara kana keessa dhiphisaa jiranii bifa baay'eetu jira. Kun immoo warroota Waaqayyoo hafii qaba. Girraa kana hundumaa baatanii yoo inni immoo girraa kana baatanii raafamaa jiraatanii Waaqayyoon dhufa kunis hin darba jedhanii warra eeggatan hammam akka inni mogolee buusaa jiru isin hundi keessan dhugaa ba'uu dandeessu. Kanarraa kan ka'e waldaan kiristaanaa bara amma jiraannu keessatti bifa see dhabaa jirti. Girraan akkasii kun waldaa kiristaanaa maal godhaa jira jettan mataa lafa nu ilaalchisaa jira kanan jedhe keessaa qabxii sana arfa tokko isin himu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti waldaan kiristaanaa kan sodaatamtu, ulfina Kiristoos kan calaqqisiistu, qaama Kiristoos kan taatu, bakka bu'aa Kiristoos kan taatu kan sodaatamtu. Bara ammaa keessa garuu
waldaan kiristaanaa akkas ta'uun seefee dhaabuma namni tokko walitti qabee dhaabu maabara taatee jirti. Kanaanoo waldaa baluu, sanaanoo waldaa baluu, kunoo waldaa baluu, sunoo waldaa baluu, sodaataman qabdu, kabajan qabdu. Furmaataaf hin barbaadamtu. Walgahii namaa duwwaa, iyya duwwaa, miira duwwaa, waca duwwaa kan ta'e. Akeekisaa tokkoof tokko karaa adda addaatiin bu'aa barbaachuu kan ta'e. Kana ta'ee jira. Gidiraan kun kana gochaa jira. Kana duwwaa immoo miti. Miseensa waldaa kiristaanaa ta'uun, Waaqayyoon tajaajiluun, tajaajilamuun, guddina jireenya kiristinnaa argachuuf ta'uun saafee keessa dhokachuudhaaf, beekamtii argachuudhaaf, akka golgaa maggaarajaa godhamanii waan garaa fi hojjechuuf ta'aa jiru. Maal innoo baluudhaan tajaajila olakkii akka jedhamu. Kan akkasaa jira abeet abeet barumsa akkasaa lallaba akkasaa raajiin akkasaa jedhamuudha. Ta'utti tajaajiluun tajaajilamuun miseensa waldaa ta'uun silaa maaliifi achi keessatti namoota qaama Kiristoos warra ta'anii wajjin wal qabatanii guddachuudha. Akkas ta'uun saafee jira. Akka sagalee Waaqayyoo dhaga'anitti jiraachuu nafee sagalee Waaqayyoo maqumaaf dhaga'anii akkuma barbaadanitti dhageessuu duwwaa ta'anii jiraachuun bal'achaa jira. Mana waldaa kiristaanaa keessatti waaqeffannaan godhamu, sirni godhamu, sirnuma raawwachuu irraa kan hafe wantoota keessa namaan xunu jijjiirama namatti hin finne ta'aa jira. Baay'ee gadi bu'aa jira kanas. Kun waldaa sanaa kanaa miti. Waldaa bara ammaa jiraattu keessatti gidiraan amma dhuqqanne kun kana gochaa jira. Warra dhugaatti jiraatan, warra dhugaatti bulchan, warra dhugaatti bulan, warra dhugaatti geggeessan, warra dhugaatti geggeeffaman waan godhan yerootti dhaban. Abdii gara kutachuutti yerootti adeeman. Waaqayyoo dhugumayyuu cal jedhe fakkaata yeroo isaan itti jedhan akka jedhanii waan godhan yeroo dhaban keessa jiru. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos bara baraan goofta. Gidiraa kam keessattiyyuu cimnee akka dhaabbannuuf Waaqayyoo sagalee isaa keessatti nu gorse. Gidiraan jira isa jedhu beekuun mataan isaan ga'a. Eeyyeen gidirfamtuu an biyya lafaa immoo moo'eera jabaadha jechuun hin ga'a. Jabaadha kan jedhe Kiristoos. Namumti ayizoo maal dhee namaan jedhu iyyuu humna argatu. Namumti dhufeenlee labaasan hin kaasu. Yeroo makuuftaan ayizoo jabaadhu jedha. Kunumti illee humna nuuta. Jabaadhaan Kiristoos Yesuus immoo humna irraati. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Wantoota nama awwa kan nama tuttuqe kana garas meeqa diriirsuu kan dandeessan. Manni Waaqayyoo akka ta'e jettanii kan jechuun dasa kana keessatti gidiraa kana keessatti iyyuu yaadi Waaqayyoo maa inni tan tokkoof tokko jabaadhaa dhaabbadhaa. Isuma kana keessa. Isuma kana keessa. Isuma laaqii akkasii kana keessa. Isuma bitta namatti galu kana keessa. Isuma nama wal'aachisu kana keessa. Achi keessa maal ta'a dhaabbadhaa. Harraafaminaa. Maaliif yoo jettanii Kiristoositti amanuu duwwaatu hin ta'in gidiraa anaaf jettanii baattanis baachuu qabdu. Isinii kennameera. Filiphisius irra. Kennameera jechuun waan sichinuu kennamaa miti kennameera. Keessumaa barramma nu jiru immoo bara dhumaati. Namoota tokko bara dhumaatoo jaalalloon laafaa jedhameera rakkoo hin qabu. Akka jaalalli laafa rakkoo hin qabu haa jedhamu miti kan inni xaafame. Akka jaalalli laafne isin immoo jaalala warra jabeessan taatanii jabaachuu qabdu jechuudha. Namoo jibbuuni walirratti ka'uuni xaafameera rakkoo akka kan inni xaafamee fi rakkoo qabattee isaan fudhatamtee atis warra balleessu ta'ee miti. Rakkoon qabachuuf tun ta'in jaalalli har'a jira Kiristoos abbaan jaalalaan wajjin jira ati immoo jedhi gidiraa sana keessa cimii dhaabbadhu warra raafamus deebisiidhaaf. Mee yaadaaga mee booddeetti deebi'aa yaadaa maaltu waldaa keessa irraa saayira maaltu mana keessa irraa saayira. Rakkinni karaa ijoollee dhufu jiraachuu danda'a. Waan isin hin karaa ikoonoomii dhufuu danda'a. Karaa fayyaa dhufuu danda'a. Waldaa kiristaanaa keessatti hafuura fudhadha achi keessatti immoo waan isin caalaan dhufuu danda'a. Kunisoo inni alaa kunisoo
inni keessaa kun isuma alaa caalee waan nama jechisiif mee yaada waaqayyo galgala kan akka nuun jedhe gidiraa yeroo kamiyyuu amma biyya lafaa deemnutti nurraa hin deemu garuu isin warri waaqayyoof adda baatan warri dhugaa sagalee waaqayyootiin dhaabbachuu jiraattan qooda gungumuu gidiraama sana keessa dhaabadhaan nan dhufa waaqayyoof galanni guddaan ta'u maqaan isa bara baraan kan eebbifamu Ameen. meegaa eegan akka jedheeti mata duree tokkotti ni darbuu yaadee ture burqaan gidiraa kun eessaati eessa burqaansa maddi isaa eessa akka walii galaatti akka maxaafa qulqulluun nutti himutti burqaan gidiraa lama akka walii galaatti isa guddaa gahee guddaa kan fudhatu burqaan gidiraa fi qorumsaa seexan waaqayyo isaa ifatu seexan ammayyuu waaqayyo isaa ifatu seexan lammaffaa irratti immoo burqaa gidiraa utuu hin ta'in gidiraan akka ta'uuf waan gaariif akka ta'uuf kan eeyyamu waaqayyo gooftaa maccaati lamman kana keessaa alatti jiru waaqayyo burqaa gidiraa utuu hin ta'in gidiraan sana keessatti waan gaariin akka ta'uu fi yeroo inni gidiraa eeyyama kennaaf malee waaqayyo burqaa gidiraa ta'ee hin beeku ijoo gidiraa ta'ee hin beeku handhuura gidiraa ta'ee hin beeku yeroo tokko garuu eeyyama kenna maaliif waan gaariidhaaf burqaan seexana biraa ta'u garuu bifa kamiina ta'u gaarii fakkaatu burqaan gidiraa seexana biraa ta'u gaarii fakkaatu balleessuu fi ajjeesuu fi booddeetti nama deebisuu fi diiguu fi barbadeessuu fi malee tasuma gaariidhaaf madda kana beekuun dura jiraata namni yaada mataa isaatiin ka'ee qoramaa jira wangeelli yaadi mataa ofii burqaa ta'uu hin danda'u yaada mataa ofii sana fuudheetu yaadatti dabalee akka yaada sanaan namni fudhamu kan godhu qoru seexan wantoota kana wantoota tokko ilaalla burqaan gidiraa kun isa amma jiru isa ta'u isa dur jiru isa ta'u isa amma beennu isa ta'u isa adda addaa isa ta'u maa inni burqaansaa yoo jennee seexana biraadha seexanni qormaata inni qopheessu gidiraan inni qopheessu yeroo hundumaa gaarummaadhaaf miti tasuma gaarummaadhaaf miti namoota tokko akkana yeroo jedhan nan gadda namoota tokko kiristaanota ta'anii otuu beekanii mana warra waa beekaa mana warra xanqaa'otaa mana warra qaallotaa dhaqaniitu maali mucaan koo afayyu malee rakkoonsa manna dhabee wasi ta'uu dide warri jedhan jiru kan sun waaqayyo gooftaan hubannaa isaanii fakkii Ameen. seexanni yeroo kamiinuu kaayyoon isaa balleessuudha kaayyoon isaa booddeetti deebisuudha kaayyoon isaa walitti dhufeenya waaqayyo wajjin nu qabnu kutuudha kaayyoon isaa waldaa kiristaanaa isee bakka buutuu kiristoosaatti diiguudhaaf yaalii gochuudha garuu tasuma nu hin danda'u waaqayyo galanni guddaa ta'u maaliif yoo jettan wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti biyya lafaa keessa yeroo jirtan gidiraan jira garuu an biyya lafaa mo'eera haleluuyaa lola mo'amaa irra deemu lola mo'amaa keessa dhaabbadhaadha gidiraa keessa cimanii dhaabbachuu jechuun lola mo'ame keessatti dhaabbachuu hamma inni bakka ga'u waaqayyoof galanni guddaa ta'u egaan burqaan isa jalqabaa gaafa laallu burqaan seexana biraa ta'e yeroo hundaa balleessuudhaa fi yeroo hundaa diiguudhaaf seexanumti mataansaa maqaansaa tokko maan afaan amaariffaatiin fattaanya kan nama qoru kanaan beekamaam seexan qortu gidiraa namatti fidu yaada gidiraa namatti fidu yaada adda addaa nama keessa kaa'u shakkii nama keessa kaa'u yaada waaqayyoo nama jalaa dhossu fakkeessu sobaa dhugaa waliin makuu qortuudha hojiinsaayyuu mee sagalee waaqayyoo irraa Tasalonqee duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 dubbifanna. Sababii kanaaf kana caalaa obsuu waanan dadhabeef inni nama qoru isin qoreera yoo ta'e wanti nuyi itti dadhabaa turre kana waa'ee hin baafne akka hin taanetti
amantii keessan beekuufan isin isa gara keessanitti ergee jedha. Maatiyos 4:3 irraa immoo akkana jedha. Yommusi inni isa qoruu dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeen akka ta'aniif abboomitti jedhee jedha Kiristoosiin. Inni nama qortu jedhamee beekama. Waaqayyoo gooftaan maccaasaa ifatu. Burqaan qorumsaa inni jalqabaa achirraati kan dhufu. Iddoo kamiin iyyuu jira. Yeroo tokko tokko kiristaanota akkana jedhu. Maal qorumsi kun biyya kanatti baay'ee cimaadha. Biyyi sun immoo hin dandeessan. Biyyi kun immoo akkas. Biyyi seexanii dhibe jiru. Bittaa biyya lafaa jedhamee waamame. Geggeessaa biyya lafaa jedhamee waamame. Akkuma biyya biyyaatti qoromtoonni ittiin nama qorus adda addaa. Inni biyya keessanii baay'ee zamanaawii ta'uu danda'a. Inni biyya keenyaa immoo akkuma gooma isaatti goomaan immoo dhufee qoruu danda'a. Akka biyya isaatti deddeebi'u malee lafi seexanii dhabame hin jiru. Hojiin isaas immoo sa'aatii 24 isinitti hima. Maal samoonoo qormaatanatti baay'ate. Boqonnaa dhuma dhabeen hankoo kurraajii dhuma takka karaa ijoollee natti dhufee na qoraa. Takka fayyaadhaan dhufee natti qoraa. Kan takka immoo waanuma qodaadhaan dhufee na qoraa jedhu. Manuma keessaa isaan kun baay'ee jedhu. Qormaati yeroo kamiin iyyuu. Qormaati nama tuffatu seexaniin tuffatu kamiin iyyuu. Dadhabaa kiristaanaa ta'ee inni. Dadhabaan kiristaanaa mootummaa waaqota akka inni galu. Inni immoo kun jabaadha jedhee irraan baqaddan. Karaa kamiin qaluuf ajjeesuuf balleessuudhaaf seexannoo kamiin iyyuu ta'u. Kanaaf Jarmaniin jiraattu qormaati jira. Maaliif seexannee jira? Afrikaa Itoophiyaa jiraannaa qormaati jira. Seexanni biyya Itoophiyaas jira. Ameerikaas jira. Biyya inni dhiben jiru kan isin. Lafa hundumaa jira. Bitaa biyya lafaa kanaati. Inni qortuudha. Garuu waa tokkoon isinitti jira. Inni gidiraa keessatti cimaa jaabadhaa isiniin jira. Inni gidiraa hundumaa keessatti dhaabbadhaa cimaa jedhee nutti dubbatu gargaraa gara. Isaan bira jiru, isa seexana bira jiru caala, isa turu sana bira jiru isa caala. Waaqayyoof garanni guddaan. Inni guddaan isa kana. Ameen. Sodaan hin caala. Eewu Waaqayyoon caala. Wal bukkee qabuun hin danda'amu. Inni gaafa du'ee du'a moo'ee ka'e arfii du'aa cabsee furtuu harka seexanaatii baasee sagalee Waaqayyoo. Du'a balleessee jedha. Humna akkasii qaba. Isa tunuu wajjin jira. It's 10 o'clock. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaafiyyuu seexanni akkamittiinituu qormaata adda addaa godhaa macaafa qulqulluurraa. Inni nama qoru kun karaa maaliitiin qoraa? Karaa maaliitiin qoree Addaamiini? Karaa maaliitiin qoree Addaam fa'aa booddee warra jiru? Abrahaam fa'aa akkamitti qoree? Warroota kanaan dura jiran abboota amantii akkamittiin qoree? Waldaa ishee jalqabaa akkamittiin qoree? Har'a immoo akkamittiin qoraa jira? Isa jedhu yoo Waaqa hojjete sattaan ulaala. Kana caala deemuu hin danda'u. Qormaati kun maddi isaa garuu hin laamu. Inni kan Waaqayyoo maddachuu hin danda'u. Eeyyamachuu hin danda'a. Waaqayyoo madda qormaataa miti. Inni eeyyama garuu maaliif bu'aaf jedhe? Bu'aa mataa isaatiif, bu'aa keenyaaf. Irra caala nu tolchuuf, irra caala ofitti rukutuuf, irra caala nu haaressuuf, irra caala nutti fayyadamuuf, irra caala amantii keenya guddisuuf, irra caala gara laafota nu taasisuuf jedhee wanti inni godhu jedhu. Macaafa qulqulluudhaan namoota baay'ee kan jiru. Kanaaf galgala kan akka jedhee tumu. Gidiraan jira. Mana keessan keessatti iyyuu kan isin dubbachuu dadhabdan dubbattaniis kadhattaniis furmaata dhabdanii kan abdiitti kutattan ba'aadha baqqaa falan qabu guyyaa Waaqayyoon eega jettanii kan teessan yoo inni immoo akkasitti taa'uun illee gaariidha kan guungumtan Waaqayyoon an beeku ankoo jetti warri jettan yoo jiraattan galgala kana isinitti hima Waaqayyo isin beeka. Otuun dhalatanii ka'ee nu beeka. Jaalala bara baraatiin nu waama. Mararteedhaan ofitti nu harkifate. Warra jaallate amma dhumaatti jaallate nu jaallateera. Nu baatee har'aan nu ga'eera. Qormaata nu keessa jirru beeka. Galgala kan ammas Waaqoo akkasiniin jedhu. Kan inni jedhu qormaata kamiin haa ta'u, fayyaa dhabuu haa ta'u, harkaa dhabuu haa ta'u, karaa ijoollee haa ta'u, karaa maalii haa ta'u, waldaa kiristaanaa keessatti waan ilaaltee abdii kutattee haa ta'u, wantoota amma kaase kanaan sitti bitaachee haa ta'u, jabaadhuutii dhaabbadhu. Waaqayyoo garani.
tokkoof tokko suma qaba. Mata dureen koos qormaata keessatti jabaatanii dhaabbachuu. Hin jiru falli kana biraan. Baqattanii jalaan baatan biyya yoo jijjiirrattan achuma jira. Qabeenya yoo dabalattan achuma jira. Waldaa yoo jijjiirrattan achuma jira. Maalni ree isa nu wajjiniin jiru. Ani isinii wajjinan jira inni jedhu. Inni qormaata sana to'achuu danda'u. Inni qormaata sana gararraa humna qabu. Inni qormaata sana gararraa beekumsa qabu. Isatti maxxantanii hirkattanii jiraannaan dhaabbachuu miti walakkaa isaa yoo taatan illee hin duutan. Yeroo galaanarra bubbeen ka'ee gooftaan ciisaa jiru yeroo nuyi bannu gooftaa waa'een keenya sin dhibuuree jedhani ofumaa dhiphatan malee otuu callisanii ta'anii maal ta'a kan ciisee jiru Kiristoos. Hundaa isa danda'uu dha'u. Isa galaana abboomuu dha'u. Isa humni isaa galaana gararraa ta'ee dha'u. Oddoo raafaman sana yeroo chikee isi warra amantii hin qabne maal jechuudha? Anaa ajjiru yaaddoftuudha. Bubbeen kun nu balleessa jettanii waccituudha. Ammayyuu maalummaa koon barreedha. Humna koon barreedha. Dandeettii koon barreedha. Gooftaan keenya anaaf isin irratti guddaadha. Waaqayyo humni isaa guddaadha. Dandeettiin isaa guddaadha. Safaran qabu. Kanaaf firoota koo qorumsa kamiin keessatti iyyuu galgala kana cimaatii dhaabbadhaa. Cimnee yeroo dhaabbannu maaltu ta'aa isa jedhu sin laalla bakka ta'e. Akkamittiin cimnee dhaabbannaa isa jedhu sin laalla bakka ta'e. Kanaaf kanarraa suma irratti raawwadhu. Yoo Waaqayyo jedhe burqaan qormaataa sun maal fa'i? Akkamittiin karaa kamiin nuti qoruu danda'a? Qaawwaa karaa kamiin dhufa? Akkamitti dhufa isa jedhu immoo walii wajjiniin yeroo ta'an. Yesus Kristos bara baraan gooftaa. Ameen. Inni qoramee darbee waan hundumaa laalee har'a mirga abbaa taa'ee qormaata nu qabnuu fi dhukkubbii ofii isaatii dhukkubee darbe bakka ta'ee fi dhukkubbii nu dhukkubnu achi taa'ee dhukkubsata. Kanaafitu Waaqayyo biraa abbaa biraa abukaatoo qabnaa kan nu jennee jajjabaannuuf kanaa. Wangeellis kanaaf dubbata. Cubbuurraa kan rafe akkuma keenya qoramee kan darbe hamma du'aatti kan reebame kan tuffatan warri kaanii ati ilmaan seexanaati kan ittiin jedhame. Seexana baata kan ittiin jedhame. Baay'eedhaan gidiraan isaa kan isin gidirfamee darbe bakka ta'ee fi gidiraa keessa dhaabbadhaan ni jedhu gidiraa nama akka cimaa akka ta'u beeka bakka ta'ee fi dhaabbadhaa jechuun achuma keessaa raafamaa hafaa miti. Yeroo isaa hin darba. Ani isinii wajjinan jira. Gidiraa keessatti naftanii. Gidiraan isin hin liqamsu. Akka bitaa ta'e bita isinitti galee hin hafu jechuusaa. Waaqayyoof galanni guddaa ta'e. Gooftaan isa qajeelchu nuuf haa eebbisu. Ameen. Ameen.